gama lachuutti falmuun hin danda'amu. Itoophiyaan seera cabsiteetti jedhanii falmii gahaa dhiyeessuun hin danda'ama. Lakki Itoophiyaan seera hin cabsine yookaan seera addunyaa hin cabsine jedhanii falmii gahaa dhiyeessuu hin danda'amu. Itoophiyaan seera addunyaa hin cabsine falmii jedhu kaasuufi tokkoffaa qabxiin yookaan ibsi kana deggeru ragaan kana deggeru biyyi kamiyyuu walta'iinsa uumuudhaaf waliigaltee uumuuf eeyyama nama kamiyyuu hin gaafatu. Keessumatti immoo waliigaltee daldalaa, waliigaltee hiriyummaa, waliigaltee wal gargaarsaa, friendship, commerce agreement kan jedhaman jechuudha akka addunyaatti namni kamuu walii mallatteessuudhaaf akka biyyoolessaatti ta'u akka kaampaniitti ta'u yookaan immoo akka nama dhuunfaatti yoo ta'u eeyyama namaan barbaada. Lammaffaan akka addunyaatti waliigaltee eenyuun mallatteessuu danda'a. Waliigaltee biyyoolessaa eenyutu mallatteessuu danda'a yoo jenne biyyoota beekamtii qaban qofatu waliigaltee mallatteessuu danda'a. Biyyoonni beekamtii addunyaa hin qabnes waliigaltee mallatteessuu hin danda'u. Kan jedhu gaaffii kaasa. Kana jechuun biyyoota beekamtii qaban jechuun state yookaan immoo state actoridha ta'u. Akka biyyaatti kan beekamtii qaban waan ta'eef. Beekamtii kan hin qaban immoo akka non state actoritti ilaalama yookaan biyya miti isteetii hin taane kanaaf akka namni isteet actoritti ilaalamu. Seera addunyaa keessa bara waggaa hedduu andoo especially bara yaadadhu garuu keezii western saharaa jedhamu tokko jira. Morokoo keessa biyya Morokoo keessa western saharaa fi Morokoon bira kan jiru tokko walitti bu'anii isaanis of danda'anii akka biyyaatti dhaabbachuudhaaf falmii geggeeffamaa ture ture. Keezii kana keessatti International Court of Justice yookaan immoo ICJ kan jennu ICJ jechuun mana murtii haqaa addunyaati kan mootummoota gamtooman jalatti kan geggeeffamu yookaan immoo maal jedhee murteessaa akka addunyaatti treatii kan mallatteessuu danda'an biyyoota beekamtii qaban qofatu hin taane kan beekamtii hin qabne illee nan isteet kan ta'an gareen tokko otoo mootummaan ta'in biyya sun ta'in mallatteessuu danda'a. Kan jedhu murtiin kanaan dura murtaa'e. Kun biyya biyya jechuuti yoo hin taane western saharaan sun ammayyuu biyya hin taane gana sochiirra jiru. Uummattoonni achi western saharaa sana keessa jiran local chiefs kan ta'an local chiefs yookaan immoo naannoo sana keessa kan aangoo aadaa irratti hundaa'e kan qaban biyya Spain waliin waliigaltee mallatteessanii turan bara durii. Waliigalteen sun akka addunyaatti beekamtii qaba. Maaliif waliigaltee mallatteessuu biyya qofa ta'uun sirra hin jiru yookaan immoo isteetii ta'uun sirra hin jiru beekamtii argachuun sirra hin jiru. Waliigalteen kan hundumaa bitu kan hundumaa dirqisiisu namni gareen tokkos biyyis kan biyya ta'es kan biyya ta'es mallatteessuu danda'a ilaalcha jedhu keessadha. Kun maal agarsiisa biyyi tokko tu biyya hin ta'in yookaan immoo lafti tokko otoo akka biyyaatti beekamtii hin argatin waliigaltee mallatteessuu waan sirra kun jiru. So Itoophiyaan Somaalilaandii waliin waliigaltee mallatteessuu akka addunyaatti seerri dhorku hin jiru kan jedhanii falmaniif falmiin kun akka ragaatti dhiyaachuu danda'a. Fakkeenya amansiif kaase. Gan biraatiif immoo falmii Itoophiyaan Somaalilaandii kan beekamtii hin qabne waliin waliigaltee addunyaa yookaan treatii mallatteessuu hin dandeessu kan jedhanii falman immoo ragaan dhiyaatu. Gama sovereignty fi territorial integrity yookaan tokkummaa biyyoolessaatii fi lu'alaawwinnati biyya sun keessatti argamtu tumsuurraa kata. Kana jechuun maal jechuudha? Somaalilaandiif Somaaliyaan biyya tokko. Fakkeenyaaf Somaaliyaan akkasitti ilaalti. Nuti biyya tokkodha. Rakkoo qabaan iyyuu malee, dubbii qabaan iyyuu malee, Somaliland wanti jedhamtu biyyi jedhamtu hin jiru. Biyya Somaaliyaa jedhamu, Federal Republic of Somalia jedhamu qofatu jira. Sovereignty Somaaliyaa fi tokkummaan biyyoolessaa lafti uummanni Somaaliyaa Somalilaandiif hin dabalata. Namni Somaliland waliin waliigaltee mallatteesse akka lu'alaawwinnati yookaan immoo sovereignty biyya keenyaa irratti dhiibbaa akka uuman biyya keenya akka gaffareetti ilaalla. Kan jedhu falmiitu qaba. Yoo waliigaltee uumte biyya Somaaliyaa jedhu waliigaltee uumte malee qofaatti kuttee adda baaftee Somaalilaandii waliin waliigaltee uumuuf seerri eeyyamu hin jiru. Kun immoo Vienna diplomatic relations kan jedhamu bara 1963 hariiroo biyyoolessaatii fi diplomatic relations biyyoolessaa addunyaan martuu kan irratti waliigalte sana cabsa. Qabxiin inni guddaan treaty Vienna diplomatic relations sana keessa jiru biyyi kamuu hariiroo dippiloomaasii gaafa uumtu biyya beekamtii qabu waliin utuu sovereignty fi tokkummaa lafa uummata biyya sanaa osoo hin jeeqin waliigaltee uumuu qabdi malee sana cabsuun qabdu dubbiin jiru achi keessa jira. So Somaaliyaan gaan isa kana kaasti dibeetii kana kaasti biyyoonni gurguddaanis kan Somaaliyaa waliin dhaabbatanii Somaaliyaa waliin deeggarsa godhanii fi waa'ee Vienna Convention kana kaasu jechuudha.
Wanni Somaaliyaan gochuu dandeessu kan qabdu tokko mana murtii haqaa addunyaa International Court of Justice Itoophiyaa himachuu dandeessu. Hima ijoo maalii irratti himattaa kan jedhuuf immoo Itoophiyaan Somaalilaandii as beekamtii kennuudhaan lafa keenya uummata keenya dantaa biyyoolessaa keenya jeeqaasti. Jeequmsi kun nurraa dhaabbatu. Akka sireen asirraa deebitu manni murtii haqaa addunyaa kun kana nuuf murteessu kan jedhu himata dhiyeeffachuu hin danda'u. Beenyaas gaafachuu hin danda'u. Gambiraatiin immoo dippiloomaasiidhaan biyyoonni guddatan biyyoonni humna qaban dandeettii qaban Itoophiyaatti akka isaan eekaman Itoophiyaa keessaa immoo bulchaa Itoophiyaa kan ta'e ministeera muummichaa Abiyyi Ahmeditti eekamanii akka isaan irraa dhaaban irraa deebisaniif Somaaliyaan yaalii addaa gochuu dandeessu gochaaf jirtu natti fakkaata. Biyyoonni guddatan hedduun ibsa ejjennoo baasanii mormanii wal ta'iinsa uumame kana mormanii. So kan natti fakkaata waan Somaaliyaan gochaa jirtus gochuu dandeessu jedhee nama.